Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Durboo Caalaati. Egaa gidduudhaan xinnoo badeen ture haala jireenya biizii ni godheen badee of kalchaa jecha har'a akkuma mata duree irratti argitan waa'ee Viagra yookaan immoo sildenafil qoricha jedhamutu irrattanii waan tokko hubannoo isinii qooduu dhufe. Kanaaf isinis hanga dhumaatti na wajjin tura. Warri YouTube chaanaalii kiyyaa haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan maatii naa ta'uu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Egaa Viagra yookaan immoo maqaan isaa biraa sildenafil jedhama. Qorichi kun qoricha baay'ee speeshaalii dargaggeewwan baay'ee qoricha fayyadamanidha. Qorichi kun yeroo jalqabaatiif appruuf kan ta'e bara 1998 yeroo ta'u, utuma even appruuf hin ta'in illee naannoo % 4 dhiirota qoricha kana fayyadamaa turan jechuudha. Erga inni appruuf ta'e garuu haalli itti fayyadama isaa haga naannoo % 20 faatti haala itti ol ka'eetu jira jechuudha. Egaa qorichi kun akkamittiin qorichi kun fudhatama? Maaltu immoo qoricha kanallee yoo fudhatan maaltu hordofamuu qaba, maaltu ilaalamuu qaba, akkasumas immoo faayidaa biraallee ni qaba. Faayidaan qoricha kanallee maalinni wantoota jijjiiramu irrattan har'a hubannoo isinii qoodaa jechuudha. Egaa qorichi kun faayidaa lamaaf oola. Faayidaa inni tokkoffaa fi ijoon erectile dysfunction yookaan immoo male erectile dysfunctionidhaaf kennama. Male erectile dysfunction jechuun dhiirota qaamni saalaa isaanii haala barbaadamuun isaaniif dhaabbachuu dide yookaan immoo jabaatee dhaabbachuu dideef kennama jechuudha. Egaa qorichi kun akkamittiin hojjeta han jedhullee beekuun barbaachisaadha. Qorichi kun akkaataan inni itti hojjetu ujummoolee dhiigaa normaalii qaamni saalaa dhiiraa gaafa ka'u ujummooleen dhiigaa gara qaama saalaatitti deeman ni diriiru jechuudha. Gaafa isaan diriiran dhiigni garasitti yaa'u ni dabala jechuudha. Dhiigni garasitti yaa'u gaafa dabalu qaamni saalaa dhiiraa sun jabaatee dhaabbata jechuudha. So kanaaf Viagraan kan inni godhu ujummoo dhiigaa gara qaama saalaa dhiiraatti deemu san akka diriiru godhee dhiigni garasitti akka yaa'u gochuudhaan qaamni saalaa akka ka'u godhaa jechuudha. Qaamni saalaa dhiiraa asirratti wanti hubatamuu qabu qorichi kun kan hojjetu bakka fedhiin jirutti, bakka fedhiin hin jirretti illee hojjechuu dhiisuu danda'a jechuudha. Namni tokko qoricha fudhatee otoo fedhiin qabaatin odoo fedha walqunnamtii saalaa yookaan immoo saayikooloojikaalii stimuleet otoo hin ta'in qoricha kana fudhatee qaamni saalaa isaa dhaabbachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf faayidaa inni ijoon erectile dysfunctionii kanaaf kennama. Faayidaa lammataan pulmonary hypertension dhukkuba jedhamuuf irree ni kennama jechuudha. Pulmonary hypertension jechuun ujummoolee dhiigaa somba keessatti argaman yeroo dhiibbaan dhiigaa ujummoolee dhiigaa somba keessatti argaman yeroo amma barbaadamu ol ka'anii jechuudha. Yeroo sanillee ni kennama jechuudha. Egaa qorichi kun akkamittiin fudhatama kan jedhutti immoo gaafa jennu qorichi kun kan inni fudhatamuu qabu sa'aatii 1 hanga 4 dursee fudhatamuu qaba jechuudha. Namni tokko qoricha kana kan fudhatu walqunnamtii saalaa raawwachuuf sa'aatiin 1 hanga 4 yeroo isa afuudha jechuudha. Yeroo isa afuudhaan inni fudhachuu qabu malee battanuma san qoricha isa fudhatee walqunnamtii saalaa raawwachuu hin qabu jechuudha. Imbiraa haala kamiin fudhatamaan jedhullee beekuun barbaachisaadha. Qorichi kun kan inni fudhatamu garaa duwwaattidha. Kan inni filatamu garaa duwwaatti yoo ta'edha. Sababni isaas nyaata adda addaa wajjin yeroo fudhatame hangi absorption isaa yookaan immoo hangi tuutama qoricha kanaa gadi bu'aa waan ta'uuf effektiin isaa yookaan immoo faayidaan nuti qoricha irraa argannu gadi bu'aa ta'a jechuudha. Kanaaf kan filatamu garaa duwwaatti akka fudhatamudha jechuudha. Egaa qorichi kun taableetii gosa 3 qaba. Abbaa 25 hin jira, abbaa 50 hin jira, abbaan 100 hin jira jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee kan fudhatamu abbaa 50 jechuudha. Abbaa 50 yeroo tokko haalatti immoo miligiraama 100 fudhatamu hin jira. Yoo adverse effect yookaan immoo miidhaan qorichichaa mul'ate immoo 25tti illee gadi dhisuun hin jira jechuudha. Kanaaf garuu usually yeroo baay'ee akka fudhatamu kan gorfamu miligiraama 50 jechuudha. So amma kana erga jennee immoo qorichi kun dhiibbaan inni qabu maalinni? Dhiibbaan inni qabu maalinni? Akkasumas immoo namoota akkamiitu fudhachuu hin qabne qoricha kanaan jedhullee beekuun barbaachisaadha. Qorichi kun dhiibbaa tokko hin qaba. Dhiibbaan sunis tokkoffaa akkuma dura jedhe dhiibbaa ujummoo dhiigaa diriirsaa isiniin jedhee jira. So sanaan wal qabatee ujummooleen dhiigaa bakka biraarree diriiruu danda'u. Gisee san immoo maaltu ta'a?
hypotension yookaan immoo dhiibbaan dhiigaa nama tokko gadi bu'uu danda'a jechuudha. Biraa funyaan keessallee nasal congestion yookaan immoo funyaan nama sanillee akka xiqqoo ujumoolee funyaan keessaa akka congesti ta'an yookaan immoo dhidhiphatan godha. Inni biraa guba garaatillee fiduu danda'a jechuudha. Biraa darbee haalatti hangi arguu nama tokkollee hanga tokko affected akka ta'u akkasumas immoo hangi dhageettiillee affected ta'uu danda'a jechuudha sababa dhukkuba qoricha kanaatiin. Kana malees yeroo tokko dhukkubbiin mataallee ni jiraata jechuudha. Haa ta'utii garuu adverse effectiin serious yookaan immoo miidhaan qoricha kanaa inni hamaan maalidha? Injira. Innis maalidha? Priapismii jedhamu jechuudha. Priapismii jechuun qaamni saalaa dhiiraa ka'eetoo sa'aatii 4 oliif yeroo turu jechuudha. Qaamni dhiiraa ka'ee sa'aatii 4 yeroo turu yeroo turu priapismii jedhama. Turuu qofa miti immoo inni dhukkuba jechuudha. Kanaaf inni kun adverse effect isa hamaadha jechuudha. Inni kun egaa even deemeellee haalatti qaama saalaa dhiira saniitti dhabamullee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf namni tokko waan akkasii yoo arge yookaan immoo qoricha kana fayyadamee miidhaa kana ofirratti arge qaamni saalaa isaa 4 oliif kan isa dhaabbatee hafu yeroo ta'u tokkoffaa qaama isaa sanarratti waan jiidhaa uffata jiidharree ta'uu danda'a. Dandeenyaan aayispaakii itti godhee yookaan immoo waan dadhabame uffata bishaan qorraa keessa godhee uffata sanitti maree gara mana yaalarree deemuu qaba jechuudha. Kanaaf inni sun jiraannan garuu sireesiidha jechuudha. Egaa wanti biraa beekamuu qabu qoricha kana fudhachuun dura namoonni tokko namoonni of eeguu qaban jira. Namoonni akkasiitis eenyu fa'aadha? Tokkoffaa namoota heart attack yookaan immoo kana dura dhukkuba onnee yookaan immoo dadhabina dhukkuba onnee qabaachuu isaanii itti himamee jechuudha. Namoonni akkanaallee qoricha kana fayyadamuu dura ogeessaa haasofsiisuu qabu yookaan immoo fayyadamuu hin qaban jechuudha. Kana malees namoonni qoricha tokko waan akka qorichoota nitrates jedhaman jiru. Qorichoota akkasii kana fayyadaman qoricha kana callisanii wal wajjin fudhachuu baatan gaariidha jechuudha. Kanaaf anis kanuma isinitti dhufee viidiyoo kana I think hin jaallattu waan baay'ee irraa bartudha yaada keessattuu dargaggoonni. Kanaaf viidiyoo kana jaallattan like godhaa, share godhaa akkasumas immoo kommentii nu barreessuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Fayyaa ta'aa.